Harka fuune kabajamtoota daawwattoota keenya chaanaala Sabboontuu Leensaa jalatti warra argamtan hundi keessan akkam jirtu nageenyi baraadha. Jirra galata Waaqayyoo nuti nagaadha. Akkam isinii turtiin akkam ture nageenyi baraadha. Jirra galata Waaqayyootti har'a geenyerra. Har'a waan addaa wayii qabannee dhiyaannee jirra. Innis maa inni isinitti fakkaate Leensaadhaa fi qophii addaa qopheesseen jira. Akka carraa ta'ee Leensaan gara maatii deemte ganama baate as Finfinnee kana geesse nan deebi'a jettee hin deebiti ishiin hin deebiti. Ani garuu maalan qopheessan isinitti fakkaate kanaan dura gaafa bishiin biyya namaattis deebitu akka garaatti qophii islaanarraa eegamu tokko qopheessee fi hin turre garaa na nyaate jechuudha. Garaa na nyaate kuni ishiidhaaf simbirtuudha. Hin beektu kana hin qopheessa ittiin himne mufachuu dandeessi. Garaa ishiitti qabamtee mufachuu dandeessi. Innis maaliif kan inni yeroo sana hin qopheessineef yoo isiniin jedhee yoo naan jettan akka carraa ta'ee mudannoodha. Na dhukkubee boruu galtii kan jedhamu haadhuma isaa na qabe. Toora sa'a jaha waan akkasitti na qabee buloonni koo mana yaalaa na geessanii mana yaalaan ture. Yoo ishiin galtus manuma yaalaan jira. Kanaaf qophii sana qopheessuuf hin dandeenye jechuudha. Kanaaf maal godhee kan qopheessu itti yaadan ture. Garaa kootti itti yaadan ture jechuudha. Waan adda addaa qopheesseera. Qophii baay'een qopheesse akka humnaatti jechuudha. Akka humna kootti waan qopheesseera. Ishii gammachiisuudhaaf yaaliin godhaa jechuudha. Ishii gammachiisuuf yaaliin ani hin goone hin jiru gaarraa. Yeroo sana otoo danda'ame wanti ani ishii gammachiisuudhaaf hin goone hin jiru tura. Waan humna kooti jechuudha. Waan humna kooti wanti ani hin gooneef hin turre. Har'a garuu akka carraa ta'eeti naamni kaa'ee na yaada abdii guddaan qaba. Ishiinis immoo hin dhufti. Sarpiraayizii jedhamu baga nagaan dhuftees bakka waan adda addaa qopheesseera. Isa dhumarratti walumaan kan laalu ta'a. Anamma namoonni na gargaaranii ishiitti himne namoonni na gargaaranii obboleettiin keessa jirti. Na gargaaranii humna naa ta'anii jechuudha. Waan qophaa'u hunda qopheessinee manni kan ol ka'ee dhaabbatee sirbuutti dhuftee jechaadha. Manni ol ga'ee ka'ee dhaabbatee sirba. Gammachuu addaa akka ishiin gammaddu barbaadeen jira. Gammachuu kana immoo isinis nu waliin hirmaadhaa. Namoonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu waliin turaa akkasiin turtan abdii guddaa qabna. Maa shakkii isin irraa hin qabnu. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Har'a qophii keenya immoo bifa addaa ta'een irratti argamtu innee yaadnaan isinis wal qaqqabdan koottaati irratti argama. Asubaan dhaamsa isinii dabarsaa jechuudha. Qophii keenya irratti akkasiin argamtan abdii guddaan qaba. Kanaaf amma gara jiruutan deebaa waan silaa barbaachisu qophii tokko tokko xumuruutti hin jira. Ishiinillee gara dhufuutti jirti. Ani immoo waan na barbaachisu yeroo sanaaf waan na barbaachisuun qophii al duree xumuruuttan jedha. Mee walumaan turraa nagaatti yeroo taanutti walitti deebinaa isiniin jedha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Akkuma isiniin jedhe qophii irra jira. Shunkurta qopheesseen ture, kunyiseen ture dura kunyisaan ture. Isa gara muruuttan jira. Natti deebi'e egaa maaliin godharee kanaan boodallee natti hin deebi'u shunkurtii kunyisuuni. Shunkurtii muruus natti hin deebi'u. Innumti kanaan dura nagaa. Iji na yaabsaa bayyuu nagaa. Amma garuu ishuma gammachiisufani. Ishuma gammachiisufani. Mee waliin ilaalu gaa shunkurtii akkatan muraa ture. Isa duraattis immoo ilaala asumaan. Garaa isin nyaadhu namni akkatti ilaaltame waan dabarses kanuma akkamitti akkan dabarsaa tures asumarraa muuxannoo isinii ta'a. Daawwattoonni keenya
natti ka'e kaa kun na gubuutti ka'e amalum isaatiin gubanni gubaa duratti wana gubaa naafallee haaraa biti asitti keewwatu gurratti keewwatu akkan nama hin gubne jedhanii nan dhaga'e oduun dhaga'e walumaan turraa kana fakkaata gaa jireenya kan duras kanuma fakkaata ture inni har'aallee haadha biiftuu gammachiisuu fi qophiin baay'eedha kan isin garramu waan nama dhibu keessaa qophii baay'een qopheesse waan biraa otoo ishiin dhageenyi wanti nutti qophaa'ees jira isas walumaan laallaa anuma waliin turaa anuma waliin turaa kana fakkaata inuma nama gubanni gurratti keewwatanii suma amma kana furmaata miti garuu waa salphisanitti fakkaata inuma guba maal gootu ree deegarra hin caaltu haa gubdu har'aan booda nan gubdu kanayyuu waan inni deebifan qaba haadha biiftuu gammachiisuuf malee ani shunkurtii faana kana booda waliin agartuuti amaan hin dhufiin sarpiraayiziin kun illolchiisa moo gammachiisa moo maal ishii godha laata maaltu ishiitti dhaga'ama miira akkamii kan ishiitti dhaga'amu beeku shunkurtii koo fixeen jira amma Kabajamtoota daawwattoota keenya shunkurtiin keenya bifa kanaan murameera. Amma qophii sagantaa sagaraatti aanutti deemaa jira. Numa waliin turan siniin jedha. Ayyee kabajamtoota daawwattoota keenya walitti deebinee jirra. Amma immoo moosee quncisaan jira jechuudha. Moosee quncisaan jira. Baay'ee salphaadha gaa isin maaf namoonni tokko maal ilaata waa'ee qalee fi jettuun isa irraanfadhaa waa'ee qaluu irraanfadhaa sammuu keessa haqaa baasa amma kun mooseen qalee fi innuu qixxeeruma oolaa ta'eedhaan biyyatti amma moosee qaleen jira mooseen bifa kanaan gogaa irraa baasaan jira amma gogaa irraa baasaan jira. Mooseen baay'ee namatti tola nyaachisa yoo barbaadan allicaasaa yoo barbaadan diimaa isaa barbareedhaan hojjetatanii akka barbaadattanitti nyaachuun ni danda'ama. Mooseen kun akkatti gogaan isaa irraa ka'ee jira kana fakkaata. Bishaan koo keessan buufadhaa amala addaa qaba waan ta'eef mooseen gurraacha'uu danda'a bishaan yoo argachuu baateen gurraachaa naan jedhanii natti manii duratti muuxannoo isaan qaba bishaan keessa galfadheen jira ammas ittuman jira mee akkasin itti bohaartan abdii guddaan qaba sarpiraayizii akkasii kana walii akkasiin qopheessanis uumaa shakkiin qabu
Kanarraa muuxannoo gaarii akkasiin argattan abdiin qabaa. Walumaan turraa na hordofaa kabajamtoota daawwattoota keenya. Ati leensa amma dhufuu, ati biiftuu amma dhufuu geesseetti gara biyyaatti fuula akkas deeffattee jirti. Konkolaataa deemaa jiran jettee yeroo sanaa yoo xiqqaate sa'aatii 2-3 boodaas geessi. Biiftuun illee gara mana barnoota deemte. Meegaa mucoon tokko na gargaarti, bulettiin kiyya na gargaarti. Ishii waan biraa hojjetaa jirti. Gara kaameraa kanatti badaan dhiyaattu. Walumaan turraati nu hordofaan siin jedhaa. Amma gara biraatti deemaa kabajamtoota daawwattoota keenya kana fakkaataa yeroo gaarii akkasiin waliin dabarsan abdii guddaan qabaa.